hinjarjarin ammuma fuudhiiti ammuma dhaliiti ammuma dhungadhu ammuma ergadhuun hin jirtu please jaarmayni obsa fedha jarjaranii bakka takkan dhaqan jarjaraniif abbaa duran dhalatanii oromoon ashama harka fuune daawwattoota keenya bakka jirtan marattuu nagaa fi fayyaa guddina fi milkaa'ina isiniif hawwa ranta nagaa sagantaan isiniif qabannee dhufne sagantaa biizinasa akkamitti ijaaran yookaan jaarmayni maal fakkaata waan jedhu bal'inaa waliin laalla turtiin gaarii isiniif hawwa ana Su'aad Mukhtaari viidiyoo kana jalqabarraa hanga maayitii tokko tokko laaluu fi akkasumatti barreeffattanii qayyabachuun irraanfatina biizinasa jaaruu jechuun maal jechuu yookaan dura dursoo mataa duree biizinasa jechuun yookaan daldala jechuun maal jechuudha irreedduun keessan daldala maqaa isaanii beeyna irreedduun keenya kuma beekamu gaa hundi keenya guyyaadhaan biizinasanii haasoyna waa'ee biizinasaanii dubbannaanii mari'annaa garuu dhugumaanuu seera biizinasni lafaa qabu maal akka ta'e ni beeytanii yooni fi kan hin beeyne taate bal'inaan laaluu qabna waan ta'eef maaliif irreedduun keenya wanni karaarratti kufnuuf wanni hin jaarreef biizinasni jaarmaya jennee waan as keessatti sammuu teenya keessatti himnee hin jalqabiniif so biizinasni jaarmaya biizinasa jechuun daldala jechuun bittaa fi gurgurtaa nutti fakkaatti wal dhugaadha gurifikkatti gubbaa isaa arkine bittaa fi gurgurtaadha bittaa fi gurgurtaan yooma ka jalqabanii beeytanii bittaa fi gurgurtaan irraa miti ka jalqabe dur gaafa karansiin hin jirre keessatti namoonni fakkeenyaaf garbuu qaban qamadii yoo barbaadan magaalaa geessanitti garbuu san qamadiin jijjiirratan yookaan kan soogidda qabu soogidda san magaalaa geesseti boqqolloodhaan yookaan waan barbaade wal jijjiira bittaa gurgurtaan arra osoo hin tahin evolvii godhaatiti revolvii godhaa nu bira gahee hangarraa so yooni fi bittaa fi gurgurtaa akkuma kaleessatti kan yaannu taate dogoggora guddaatu biizinasa keenya irratti gahaa gaagama guddaatu biizinasa keenya irratti gahaa akkasumatti akkaataa itti biizinasa dalaynuu irratti jechuudha so biizinasa jechuun yeroo ammaa kana keessattuu namni galii kamitti argata anamma waa'ee biizinasa qofa osoo hin ta'in waa'ee jaarmayaati kan hin haasawu jaaruu kamitti dandeenya biizinasa keenya sammuu jaarmayaatiin akkamitti jaaruu dandeenya yookaan sammuu biildingiitiin akkamitti jaaruu dandeenya kan jedhu bal'inaan waliin haasawu hin rakkin so yeroo 21st century keessatti yookaan jaarraa 21ffaa keessatti jiraanne warroota akka agrariyaanii yookaan zamana agricultureetti jiraachuun nun fayyadu so karaan biizinasa ittiin dalaynu karaa afurtu jira yookaan karaan itti galii argannu maddi galii karaa afurtu jira akka addunyaatti waan inni ofirraa fidee haasa'u osoo hin tahin kitaabban adda addaa irratti diiteelii ilaaluu ni dandeessan keessattuu kitaaba barreessansaa Robert Kiyosaki Ameerikaadha dhaloonni isaati fi guddinni isaa oriijinaalii Jaapaan irraa haa ta'u malee yeroo ammaa kana keessatti namoota adda addaa akkasumatti even akka mootummaa Ameerikaatti nama faayinaanshalii irratti yookaan galii irratti nama gorsu maal jedha namni kun galii kan argatu karaa afuriin jira so irreedduun nama ijoollee saataanu nama guddaa saataa'u galii argachuudhaaf yookaan madda galii argachuudhaaf warri deemu kun karaa afuriin galii argata karaan tokkoffaan maali madda galii karaa qaxaramummaatiin yookaan qaxaramuutiin maallaqa argannaadha qaxaramuudhaaf maaltu sirraa barbaachisaa yeroo tantee beekumsa kan kee gurgurta eenyuuf abbaa beekumsa kan keetiif yeroo tantee barbaadu saniif ati ogeessaa fakkeenyaaf ati ogeessaa nama footoo kaasu deemteeti abbicha qabeenya abbicha si barbaadu san bira dheetee fakkeenyaaf mana nyaataa abbicha bane saniif deemtee footoo isaa kaastee fi nyaata isaa san yookaan seetaappii isaa san kaaftee fi footoo sanirratti maallaqa sii kafala which means services kennitee fi services saniif maallaqa sii kafala ati ogeessa fakkeenyaaf nama nyaata godhuu beeku nyaata gootu sanirratti deemteeti reestooraantii tokko keessatti qaxaramtee beekumsa kan keessan sirraa bitee akkasumatti yeroo sirraa bite agriimentiin keessan sa'a 8 yoo ta'e sa'a 8 fakkeenya ganama sa'a 2 irraa jalqabdee hanga guyyaa sa'a 11tti sa'a tokko dawaama tokko dalaydeeti sanirratti galii yookaan sa'a tanteetii fi beekumsa kan kee isaaf kennite mana nyaataa saniif kennite yookaan value ati mana nyaataa saniif dabalteef inni maal sii kafala maallaqa sii kafala jechuudha name it feetu hakima tahi
feetu looyara tahi feetu akkaawuntaantii tahi waan feete dalagi ati dalagaa tanarratti maal dalagaa dalayduuf irratti qaama dalayduuf saniif mootummaaf ta'u mala organizationota adda addaatiif akkuma isin jee mana nyaataa mana rifeensaa name them. Of course damozni khanke yookaan mindaan khanke wal caalata mindaa xiqqaa mindaa wayyaa akkuma sadarkaa ati barnoota khanke yeroo itti fudhattee muuxannoo irratti argachirratti qaamni si qaxaru sun maallaqa si hafala. So maddi galii khankeetii maali ogummaa ati irratti hirmaate santu madda galii si ta'ee galii si fidaa jira. Kuni yoo qaxaramtee dalagaa jiraatti kuni karaa tokko jechuudha. Karaan lamadaadhaa ani qaxaramee dalaguu hin fedhu. Maaliif hin dalagaa mataa xiyyaa dalagaa dhuunfaadhaa hin banannee hin dalayne je'eetiti sammuun tantee maal jetti an qaxaramee dalaguu hin fedhu yookaan namaaf dalaguu hin fedhu ani maaliif hin dalagaa dhuunfaa xiyyaa hin jalqabne jetteetiti deemtee maal goota fakkeenyaaf manuma nyaataa kan irree fuun tana fudhaddeessan haalan nyaata dalaguu beeytaa muuxannoo akka gaariitti qabdaa nyaata dalaguu irratti nyaata kana bareechitee dalaguu fi miidheessitee dhiyeessuu irratti muuxannoo qabdu. So maal goota mana nyaata banatta. Amma mana nyaataa banattee jechuun namni mindaa si kafalu hin jiru. Mindooyteen dalaydu. Amma maali dalagaa mataa kan keetti dalaydaa sa'a meeqatti kabanuu qabdu dalagaateetu sitti hima. Fakkeenyaaf yoon fi nyaanni ati gootu suni of keessa keeka qabaate yookaan akka tortaa kana qabaate ajaja si kennamu saniini ati sa'a gaafa garii halkan sa'a 9 yookaan sa'a 3 irratti seenta mana nyaataa kan keetti. Maaltu si ajaja? Yeroo tante maaltu si ajaja? Dalagaateetu si ajaja. Kastamarota kan keetitu si ajaja. So akkasit dalaydeeti akka kastamaroonni kan kee fedhanitti nyaata san qopheessitee fi maal argatta? Maallaqa argatta. Yoo ati hin dalayne yoo ati dhukkubsatte maallaqni sun ni hafa. Yoonii fi maal gooteen alatti yoonii fi nama akka kan keetitti dalagu bakka buufatteen alatti. So maddi galii kalamadaa maali you will be self-employed jechuudha. If qaxarte jechuudha. Amma ati abbaa dalagaati. Well kana jechuun akkuma reefu sinin jee namichi suuraa bareedduu kaasuu danda'u yookaan fotograafara tahee yookaan editara tahee dalagu kunis maal godha hojii isaatiitu isa ajaja ni deema akka hojii isatti maallaqa fudhata. So he trade his time maal gurgura yeroo isaa gurgura akkasumatti beekumsa isaa gurgura saniin boodan galii argata jechuudha. At the end of the day akkuma sinin jee maali madda galii barbaanne. So kaduraa if qaxareetti mindaawee dalagee no qaxarameetiti namaaf qaxarameetiti mindaawee galii argate kan lamada if qaxareet haakimni kilinika banate if qaxare maaliif isaatu chitaa'ee dalaga taanaan if qaxare bakkasatti dalagaa sarratti so isaatu dalagaa san akka dalagu godha jechuudha. Namni buutiika banate if qaxare namni maqaa kennaaf jechuun nama makuma isiniif dhawa malee dalagaa hundinuu haala dalagaa kan keetitu takka qaxaramaa si jechisiisa takka of qaxaramaa si jechisiisa. At the end of the day namni qaxaramuu fi namni qaxaramee dalage yookaan namni if qaxare dalagaa asirratti almost jiruun isaanii wal fakkaatti. Akkamitti naan jaa. Well qaxaramee dalagu sun nama biraatiif yookaan kubbaaniyaa tokkoof qaxaramee yookaan mootummaaf qaxaramee namni dalagu kuni dalagaa isaatii fi yeroo isaatii fi beekumsa isaatii fi maalleen isaaf intern deebi'ee kennamaaf. Okay? Inni garuu bakka sanatti argamuu qaba. Argamtee qaaman argamtee sammuun argamtee beekumsaan argamtee yeroon argamtee maalleen si hafalama. Achitti mindaa fudhatte jechuudha. Kan ammoo if qaxaree dalagu kuni fakkeenyaaf ati arraan tana akka tasaasi dhukkubee yoo hafte dukkaanni kan kee cufaadhaa guyyaa sangaliin argamtu. Warroonni taaksii ooftan amma irreedduun keenya maali sanboodan karaa jajmentii seenuu qabna. Warroonni taaksii mataa keessanii ooftan. Yooni fi isin dandeessanii sa'a 10 dareedan galii sa'a 10 argattan. Which means galiin keessan murtaayitii miti kan isiniif kennamu isintu murteessa. Isintu murteessa jechuun yeroo isin kennitanii fi laffaatii isin kennitanii fi carraaqinsa isin itti amantanii kennitaniitu maallaqa isin argattan murteessa. Isin galee miti. So warroonni akkasitti galii argachaa jirtan you are a self-employee. Isin if qaxartanii dalagaa teessan sanirratti if qaxartanii if mindaa kafalaa jirtan jechuudha. If mindaa if kafalaa jirtan. So you ati dalee maallaqa argatta yoo tan dalee maallaqa hin jiru. Amma sammuu tanaan nu barbaachisa sammuu hubannoodha. Qaxaramanii dalagu jechuun maal jechuudha? If qaxaranii dalagu jechuun maal jechuudha? Then kanaatu kanarra wayya isiniin hin jenne ammaan dura. Kan itti aanu sadaffaan sammuu business owneraati. Business owner yookaan businessa tokkoon oon godha jedhee yaada. Gurbuma reefun tana yookaan qallittuma reefun tana nyaata dalagu beetu sana fudhannu. Maal gooti nyaata dalagu beetu yookaan fotograafa kaasuu beekaa jennu, okay? Yookaan akka gaaritti editii godhuu beekaa jennu.
dura qaxaramee dalagee maaleen inni harkatu xiqqashaadha. Saniin booda deemeti if qaxaree dalagee maaleen inni harkatu wayyaadha garuu yooniif inni dalaguu baate galii harkachuu hin danda'u. Saniifuu akka kanattis nan baasu jedheetti haram dhufa amma hara business owneraa dhufa. Business owner jechuun maal jechuudha? Businessa oongoodha. Businessa qaba. Yookaan haa jennu fakkeenyaaf istuudiyoo guddoo takka bana. Istuudiyoo bane sanitti maal godhaa? Namoota akka isaa beekumsa qabu fideetiti ummata saniif muuxannoo kennee yookaan isaan kana akka isaaf dalagan godha. Fakkeenyaaf duraan inni gaafa istuudiyoo isaa mataa isaa kophaa isaa dalagu guyyatti sa'a meeqa dalaguu danda'a yoo maximum dalagi maybe sa'a 8 sa'a 9 sa'a 10 sa'a 11 sa'a 12 maximum akka gaariitti gargaar dhifee yoo dalagu datti nama yeroo isaa kennee akka gaariitti ifannee dalagaa san dalagu taate. Yoonii fi ammoo kan biizinasa oongoru taate sammuu isaatiitu maal godhe okay ani kophaatti dalagee karaa dheeraa deemuu hin danda'u biizinasa oongoruu hin danda'u saniifu maal naa wayya ja'a tiimii dhaaba. Tiimii dhaabeti abalus fakkeenyaaf nama 4 fidata haa jennu nama 4 kana maal ja'an kottaa waliin dalaginaa ati sa'a 4 ati sa'a 4 haa jennu lakki ati sa'a 5 haa dalagin waliin ja'an. Namoota 4 kana dhufanii isatti nam 5 miti sa'a 5 dalagan jechuun sa'a meeqa dalagameef sa'a 5 jechuun 5 bakka 5 meeqa 5 bakka 5 okay akkuma isin jettan san isin faata baay'ee 5 bakka 5 almost sa'a meeqatu dalagamee jechuudha guyyatti inni kophaa isaa dalagee sa'a maximum sa'a 10 sanuu beekaddaa jidduutti buna dhugaa jidduutti dadhabaa hifataati miti amma garuu guyyatti isaan isaaf dalagee isaan isaaf dalagamte sa'a hedduudha jechuudha. Sa'a hedduu tana keessatti sa'a 25 isaa hojjetamte tana meelaala guyyaa tokko keessatti sa'a 25 amma sitti yaadetti nama biraa dabala nama sa'a 5 dalagani sa'a 30 sa'a 40 sa'a 50 sa'a 100. Business owner jechuun by the way sammuu isaaniitiitu sammuu businessaati malee rabbiin isaan business owner mindsetiin isaan uume anaaf isin sammuu qaxaramummaatiin yookaan sammuu if qaxaramummaatiin hin uumne. So filmaata jechuun qaxaramaa taanee hojjechuun filmaata if qaxaranii hojjechuunis filmaata biizinasa jaaruunis filmaata. Mucaan footoo kaasu sun akkasitti maal godhe tiimii isaa wajjin footoo kaastu tokkoon fi karaa biyya biraa deeme tokko karaa biyya biraa deeme isaaf dalaga at the end of the day. So galiin isaatis ni heddummaatti isaanis fayyadaa jira isaanis muuxannoo argachaa jiranii maallaqa argachaa jiranii guddachaa jiran. Biizinasa jaaruu jechuun namoota sammuu adda addaa qabu namoota beekumsa adda addaa qabu namoota yeroo adda addaa qabu akkuma tanaan dura gamtarratti yoo gamtaan daleene bakka guddoo gahuu dandeenya jee wanni dhala isiniif hime biizinasa jaaruun gamtaan malee hin taatu. Irra hedduun keenya wanni biizinasni keenya dhiibaa oollee nuuf hin guddanneef even if biizinasni nuti keessa jiraannu biizinasa jaarmayaa ta'ullee sammuu qaxaramummaatiin yoo kan daleenu taate namoonni nu wajjin jiraateedhaaf biizinasni keenya deemuu hin danda'u. Maaliifi geengoo akka deemu godhu san nu godhuu hin danda'u. Sammuu qaxaramaatiin dalaguun yookaan sammuu if qaxaraatiin dalagu. Maaliif sammuun if qaxaraadhaa yeroo hedduu maal jetti I am the best jedhe. Yooniin ani keessan jiraanne bar dalagaan tiinaan toltu jetti. Dukkaana kan kee yooniif ani hin jiraanne naaf hin oo'u jedha. Sammuu tanaan keessattuu 21st century keessatti bakka guddoo gahuu hin dandeenye. Bakka guddoo kan gahuu dandeenye yooniif siistama jaarre. Yuusii asirratti amma vicious circle jarri lamaan keessa jiranirraa bahuu kan barbaannu taate we have to paradigm shift finne sistema jaaruudha qabna. Sistema mucaan kaameeraa kaasuu danda'u kan footoolee fi viidiyoolee fi waan adda addaa dalaguu danda'u sun tiimii inni asitti heddummeessee jaaretu isaaf maal godha galii isaaf galcha. Tiimiin sun inni jiraatee fi jiraachuu baatee isaaf galii galchiti. Fakkeenya hedduu fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf micoorree kun tana mana nyaataa bantee yookaan dura mana nama bira qaxaramtee yookaan mana reestooraantii qaxaramtee dalagaa turte saniin booda baateeti mana nyaata isii banattee isiin jiraatu malee nyaanni sun hin dalagamu namni guuf isii barbaada. Saniin booda maal gooti warroota akka isii join godhan gootee isiidhaan wajjin maal ta'an gamtaa ta'anii mana nyaataa san dalagan. So uummanni kun already ogummaa isii sanis dhaalchistee jirti. Sa'a hedduudha akkuma reefuun tanaa sa'a 5 sa'a 10 yoo dalagan which is kan nama tokko business owner isa godhu. Inni raanfatina by the way warroonni akka addunyaatti beekamtii argatanii kaampaaniilee gurguddoo argatanii dalagaa jiran kuni jaarmayaan dalagaa gurguddoo dalagaa jiran malee sammuu kophaatiin dalagaa gurguddoo dalagaa jiran. Yeroo ammaa kana keessatti duuba yoo nagaafatan biizinasoota adda addaatu sammuu jaarmayaatiin akka ati dalaydu fedha. Sammuu solo playerin yookaan sammuu ana qofa waa beekaa anumaat dalagee maallaqa fidee
maatiitii jiraachise yoo kan jettu taate jiruu tantee tan hawwituuf san jiruu bareedduu hawwituuf financial freedom in kadhufuu danda'u baadee kophaa ta'e qaxaramtee daleedee yookaan kophaa tanteef qaxartee daleedee tasuma kilinikni kan kee hin guddatu manni nyaataa kan kee hin guddatu biizinasni taaksii kan kee hin guddatu yoo guddisuu ka barbaadu taate namni na nyaata jedhii yaaduu maatii miti eessi nyaatan ammoo kophaa tantee dalagurra nyaadhamtee dalaguu san sii wayya maaliifi hanga tokkollee taatu galii sii galcha jarri kun so sammuu gamtaatitu yeroo ammaa kana keessatti jaarraa 21ffaa kana keessatti bakka guddoo si ga'a malee anumaatu caalaa anaaf beekumsa kana qabaa dhiisii humaatii miti beekumsa kiyya kanaan dalagaa jira mindaan kan kee hanga fedhee guddate baay'ee mindaan kan kee yooni fi 100 sii ga'e mindaa guddaadha kafalamaa jira ammoo beekumsa kan keessan asitti siistama jaartee xiqqashoon baay'ee siistama jaaraa jaarmaa irraa hin haasaan isin hin jeemiti siistama warreenjaa makdoonaald akkuma beektan akka addunyaatti sadarkaa tokkoffarra yookaan sadarkaa lammaffarra akka inni jiraatu kan godhe siistama jaareeti Ameerikaa yooni fi bakka itti lukkuusan qimamni lukkuusanitti godhan yookaan wanni lukkuun sun irraa lukkuuleen makdoonaald irraa hojjetamtu takka biyya feetan irratti Keeniyaa dheeyitan Suudaan dheeyitan Ijipti dheeyitan Faransaay dheeyitan it is the same sistema jechuun sani jaarmaa jechuun sani jaarmaa eega ati duute galii si galchu jaaruudha qabda malee arraanta naqashii 150 argachuu kan kee yookaan doolaara 5,000 argachuu kan kee sittiin gammadin maaliif yooni fi ati waa taate yooni fi ati dadhabde yooni fi ati dalaguu dadhabde achitti raawwatti irra hedduun namaa wanni biizinasni isaa multiply ta'uu dadhabee yookaan exponential growth dhabeef waan sammuun tantee daleeyneef miti waan sammuun tantee somewhere somehow akka warra duritti yaadduufi sammuun tantee jijjiiramuu qabdi jaarraa kanaa wajjin fiiguu qabdi warreenuma umrii tantee keessa jiranii fi biyyuma akka ati keessa jirtuu keessa jiraniitu biizinasa gurguddaa akka addunyaatti beekumsa qabuu fi beekamtii qabu jaay maaliin sistema jaaruudha sistema jaaruudhaan baay'ee ati osoo raftu ammaatu nagammachiisanii baay'atan yeroo hedduu isiniif haasayeetiin jira karoora 50maatis deebi'ee alaala qallichi sun karoora 50 qaba ati karoora amata feetee qabaaddu ammoo karoorri hankee dalagarra ooluu qaba ar'aan tana dalaydee ani namoota hedduu sadarkaa gurguddoo irra jiru warroota kadhataa jiran hin beeka warroota duraan barsiisaa ajaa'ibaa ture warroota duraan biizinasa qabaataa turan warroota ar'aan tana khasaaranii ilmaan harka ilmaan isaaniitti deebi'aniitu jira maaliif galiin maddi galii isaanii maal fakkaate maddi galii hankeetii qaxaramaa taanan guyyaa tokko dalagaa sanni dhiista maddi galii hankeetii if qaxartee dalayda taanan yooni fi sistemni jijjiirame yooni fi akka tasaa karikulamni tokko yookaan seerri tokko jijjiirame simiidha yoo soo maal godhuu qabda beekumsa asirraa argatte kanaan kootu tijaari sammuun jaarmayaa maal feeti handura durso sammuun jaarmayaa maal feeti ati haa xiqqaattu haa guddattu galii suuta naa dhufuun barbaadaa ani jiraadde ani jiraachuu baadde ati jiraachuu baadde irra hedduun nama biizinasa akkasii waan hin galiniif jecha ni komatan yookaan hay osoo nifin ani hin jiraanne yoon galii kanaa galchuu taate biizinasni kun duba haraaman ta'uu hin jaa no fooqii jaaruun haraamaa obboleessa kiyya obboleettiitiyya soo jaarmaa jechuun ati arra jaartee taaktiika fayyadamtee yookaan tooftaa fayyadamtee jaartee jaarmeessantu boru gaafa ati dadhabde harka si qaba jaarmeessantu gaafa ati fayyaan tantee miidhamte harka si qaba soo nuti akka abbootii keenyatti yookaan akka haawwan keenyatti waan isaanirraa fudhachuu qabnu ni qabna yes indeed garuu jaarraa keessa jirru akka gaariitti hubachuun dirqama keeti soo maal fedha kan dura dursoo galii haa xiqqaattu haa guddattu ani jiraachuu baadhullee akkamittiin galii argachuu danda'anii itti dhimmame ni jira warroota osoo ni hin jiran Thomas Edison hanga amma kaampaniin isaa bar galii galchaa jira ni beektaa maaliif sistema jaaree waan ta'eef sistema irratti xiyyeeffadhu sistema jaaruun maal feeti kaduraa akkuma isin jee dura dursoo ani jiraachuu baadhus galii naa galchuu ni danda'a takka dura sistema jaaruudhaaf guutimtu sammuun jaarmayaa san kan itti aanu maali hogguun ifin jaarmayaaf deemu namoonni namaa wajjin jaartaa miti namoonni ati waliin jaartu kanaaf bakka kanni ardhaa miti baruni harkatta obsa qabaadhu namoota wajjin guudaleedu obsaa si barbaachisa akka ati barbaadetti siif hin dalagan definitely garuu gaaf tokko hangi xixiqqaan isaan fidanii walitti buusan sun waan guddaa fida jii amani namatti amani nuti namatti hin amannu jaarmaa itti waan hin amanneef sammuun jaarmaa yooni fi namatti hin amanin yooni fi waan inni godhuu ni danda'a jettee amanin bakka takka illee gahuu hin dandeessu jaaruu hin dandeessu saniifuu jaarmaa
akkuma beektan jaare jechuun bari jaarrarraa isni dhufee jaarsarraa isni dhufa jechuun experience dhatu kana jaara saniifuu obsaan jaarmayni kadhuf obsaan dhufa ji'ititti amani halkan tokko fi guyyaa tokkotti akka qaxaramee nama dalagee baatii maayirratti mindaa fudhatu yookaan if qaxaree dalagee guni fi waa gurgure maallaqa fudhatutti expect hin godhin expectation kan kee jijjiire yes asitti waan ati arkattuutu jira asitti waan investii gootutu jira investmentiin tanteetoni sammuu sirraa barbaadutu jira sammuu kanaa fi sammuu kanaatiin asitti investii gochuu dandeessu so namatti amani nama wajjin dalagutti amani yoo nama wajjin dalayde malee siistama jaaruu hin dandeessu yoo nama wajjin amantee amanamta so buildingiin akkasitti sammuu akkasii barbaada pointiin sadaffaadha buildingiin yookaan jaaruun maal barbaada isinitti fakkaate maalitti amanuu nu barbaachisa siistama jaaruudhaa deemtan kana boru wahinaa fidaa boru galiinaa fidaa waggaa 2 booda galiinaa fidaa waggaa 5 booda galiinaa fidaa waggaa 10 booda so maalitti amanuu qabda obsatti amanuu qabda obsitu malee hin dhufu obsaan dhufa jaarmayni obsaan warrooman biizinasa jaaruu feetu maatii aykanii taate jaaruu feetus nama eenyummaa aykanii taate jaaruu yoo kan feetu taate by the way maalitti amani jaarmayni obsa feedhaa jarjaranii bakka takkan dhaqan jarjaraniif abbaa duran dhalatanii Oromoon saniifuu biizinasa kan kee jaaruudhaaf ulaagaalee kana yoo rifi kan guutu taate biizinasa bareedaa obsitee tiimii wajjin gamtaan dalaydee sammuu jaarmayaatiin dalaydee yoonii fi beekumsa asii fi asitti argatte asirratti yeroo sirraa fudhatee kan jaartu taate ani kubbaaniyaalee gurguddatte hundaa'u yookaan warroota biizinasaan maqadha heessataan hundaa'u amata 10 amata 15 amata 20 amata 30 dalagan amata 40 dalagan saniifuu obsaasii barbaachisa hin jarjarin ammuma fuudhiitii ammuma dhaliitii ammuma dhungadhu ammuma ergadhuun hin jirtu please sammuun jaarmayaa obsa feetii obsaa ta'uudha qabdaa dhaamsa xiyyagaa karraa biizinasa jaaruun kana fakkaata akka waan bareedduu argattanii fi waan bu'aa qabeessa argattan abdiin qaba amantiin qaba akka gaariitti garuu hojiirra oolchuun xiqqashoo isin cinqaa haa ta'u garuu barreeffadhaatiitii taa'aatii waan asirraa barattanis namoota biraatiif shee godha barruudhanis koomentii jala nuu kaayaa waan barattan viidiyoo kanarraa maaliifi wal jaaruuf deemnaa bakka guddoo dhagahuu deemnaa bakka guddoo gahuun useetuman dhufu sammuu jaarmayaatu nu barbaachisa sammuu tanaan wal jaarree bakka guddoo geenya je'eetiin amanaa biizinasni keessan biizinasa guddaa akka ta'u nin amanaa so akkasitti gaa dhaamsa wal bira kaayyannee jabaannee daleynee gabrummaa fi rakkina kan fidu wallaala gabrummaan maallaqaa kan dhufu wallaala irraahi biizinasa jaaruun kan dandeenye wallaala irraahi gaa beekumsa gaarii arkannee karaa hojii jijjiirree boru dhuftanii warroota ragaa baatan ta'uu keessan eegaa naa jiraadha horaa bulaa